Ganama yoona nyaadhe isumaan oolee isumaan buleen deebi'ee ganama san nyaadha. Balbala alaannatti qollofanii deemu. Intarneeta narratti cufanii deemu. Isaaba mana hidhaatanan jiraachaa ture. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan akkuma baratame mana keenya maamila ta'uu hin dagatinaa isiniin jecha mee har'a seenaa kootan of sin barsiisa. Seenaan walee maali? Waleen Peeruuti deemtee maaliif deebitee galte? Maaf Peeruuti keessatti hin hojjenne kan jedhuun seenaa Peeruutitti dabarsee siniif qooda. Seenaa kanarraa baradhaa. Ijoolleen rakkoo akkasii keessa jirtanii wanta ani keessaa ba'e kanarraa baradhaati mana sin jirtan rakkoo yoo jiraate isinis haala mijeeffadhaa. Eegaa akkas ture. Anis akka nama kamittuu bara 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaa ji'a lammaffaan Peeruutii deeme. Achitti yeroon deemu kana ejensiidhaan miti waamichaan deeme namatu na waamee jechuudha. Viizaa namatu na ergisiise waan ta'eef akkasittiin deeme. Asumarraan warroonni waamicha namaatiin deemtan yookaan namni si yaamee deemtanii biiroo akka hin qabne beekaa. Yoo rakkoon illee sinirra ga'ee biiroo furmaata sinii furuu qabdan. Namichi si yaame sun yoo furmaata sinii furuu danda'e ni fura. Yoo sinii furuu hin dandeenye galuu lakkoo keessatti kuftuu jechuudha. Kanaaf ani biiroon qabuun ture. Waamicha namaatiin hin deeme. Manni itti gali sun ijoollee lama qabu. Abbaa manaa fi haadha manaati. Abbaan manaa gara biraatiillee ijoollee lama kan dhalfate ni qaba. Ijoolleen gara biraa sun dhufanii ji'a tokko ji'a lama ta'anii deemu malee waan wajjin jiraatanii miti. Garuu ijoolleen mana keessaa suni mucayyoon waggaa 12 mucaan waggaa 16. Garuu waggaa 16 jedhu malee nama waggaa 30 fakkaata. Isaan keessaa haati manaas hojii qabdi. Abbaan manaas hojii qaba. Ijoolleen barattoota. Homtuu mana oolu. Ana qofatu kophaa koo mana oola. Gizee deeman kana maal godhu balbala alaannatti qollofu. Intarneeta illee narratti cufanii deemu. Gaafa naa bantee deemti. Gaafa garuu narratti cuftee deemti. Jettee siruma naa banuu diddee osuma kanaan jirru mana kana keessatti isaaba nama hidhaatiin nan jiraadha. Guyyaa tokko maalan ta'e? Ibsaan mana keessaa koomtaantiin na jalaa uume. Yeroo kana waan qabee gadi dhiisuu wallaale. Yookaan bilbilan qabu bilbiladhee namatti. Yookaan balballi banaa ta'ee gadi fiigee nama orofaa laalee yaamuu hin danda'u. Balballi qulfiidha. Gizee kanan fiigee qoxaarii dhaamsee haala saniin guyyaa sassalphina guddaan ba'ee jira. Haa ta'uuti madaamiin galtee jennaan intarneeta na jalaa cuftee hin deemin. Guyyaa har'aa garuu waa akkanaatu na mudate. Kanaafuu osoo wanta tokko ta'ee rakkoon odonarra ga'ee waan ani itti isinitti madhuun qabu. Kanaafuu intarneeta na jalaan cufin hin jedheen. Jennaan siimii baafadhu naan jette. Siimii baafadhuuti ji'aan $10 guutiti gizee wanni tokko ta'e akkasitti naa daawwaltaa'etti. Peeruutii keessatti ni beektu ijoolleen siim kaardiin Peeruutii keessatti kan nama fayyadu. Yoo baatiidhaan $10 guutte malee yookaan siim kaardiin Peeruutii keessatti waa takka faayidaan qabu namarratti cufaa jechuudha. Ani immoo baatiidhaan $10 yoon guuteetu kan kaardii kana fayyadamu ta'ee kan ittiin dawwaladhu immoo dirqamatti guutuun qaba. $10 kana teelee fudhata. Kan dawwalu garuu kophaan guuttadha. Ani gaafan kana godhe wannan dalagadhu hunda bilbilattan fixa. Homaan argadhu waan ta'eef lakki kun naaf hin ta'u yoo sinnaa guuttan naa baasa yoo sinnaa guutuu baatan hin barbaadu jedheen jennaan dandeechuun guuttatta dadhabdu hin dhiista jedhaniin na didan. Homaa gochuu hin dandeenye nan dhiise. Osuma kanaan jirru nyaanni illee mana san keessan jiru ture. Ijoolleen Peeruutii jirtan ni beektu. Madhuushee kan takkitti naaf ichisiisu ni deemu jechuudha. Ishii takkittii san nyaadheen ishumaan ooleen ishumaan bulee tanan sa'aatuma san fakkaatuun immoo deebi'ee waanuma agasii argadha ture. Garuu dalagaa nani dalagaa humna kootii oliiti. Yeroo na ajajjee manaa baatu guyyaatti girgiddaa guutuu dhiqinaan jette. Girgiddaa guutuu kana hunda dhiqaan oola. Yeroo alaa galte
lafarra xaraddee yoo waatti dibamuu baate sooftiidhaan xaraddee laaltee yoo sooftitti waa dibame ati homaan hojjenne taa'aa tolte rafaa tolte naan jetti. Baay'ee makaraa na goote. Kana keessaa guyyaa qidaamee fi guyyaa sanbataa mana oolu. Guyyaa qidaamee fi sanbataa mana oolassan baay'ee nama raachiti. Dhugaa xarzii maskootii kana harka ishii seessistee yoo waatti dibame akkamtati kana qulqulleessine naan jetti. Wantuma homaan qabaanne kana jechuudha. Osuma kanaan jiru baay'ee na cinqiti turte. Kana keessan immoo guyyaa wiixataa mana haadha ishii nageessiti. Mana haadha ishii yeroo nageessitu nyaadhu dhuginaan hin jedhan. Hojii dalagaa balbala irraa na jammarsiisu jechuudha. Balbala irraa hin jalqabee hojjechuu eegala. Yeroo kana yeroo dhiqu girgiddaa dhiquu irraa hin eegala. Girgiddaa guutuu na dhisiifti haati ishii. Ergan kana xumuree immoo xaaraa kana na dhisiisti jechuudha. Namni xaaraa nama dhisiisu jira, xaaraa na dhisiisti. Wanni takka doomanne mana sanii nafiin hunda na dhisiisti. Kana bichaa miti. Firaashii kutaa irribaa na seessistee firaashiiwwan irraa gadi buusi naan jettee firaashiin aga ulfaatu ni beektu kaa ijoollee. Firaashiin biyya Arabaa firaashii sibiilaati. Nan gargaartu irraa buusitii naan jetti. Firaashii kana algaa kana muuluma guututti walawwalii jala algaa kanas walawwaliitii deebii firaashii kana iddootti deebisi naan jetti. Dirqama waan ta'eef akka ishiin na ajajje guutumaan guututti nan hojjedha. Ergan kana xumuree ka'eellee maal na gooti komadiinoo gubbaarra deemiti naan jetti. Ol koriiti naan jetti. Yoo dhoqqabuu baatte ol koriiti gubbaasaa guutumaan guututti walawwali naan jetti. Wantuma homaan qabne kanallee jechuudha. Haala saniinan mana haadha guyyaa wiixataa ganama sa'aatii tokkotti yoon deeme galgala sa'aatii 5tti wanti nyaadhu naa kennama. Guyyaa guutuu agabuu koo laapca'ee lapheen duubatti na garagaree haala saniin girgiddaa guutuu dhiqaa oolee girgiddaa shintibeetoo osoo nafiin waa hunduma hojjedha. Kanarraa gaafa hafe sa'aatii 6 waan nyaadhu sanatti kennu qoonqoo dhaka qoonqoon nyaattu malee hin jiraattu waan ta'eef imimmaan koo ofirra roobsatanan nyaata kana nyaadha jechuudha. Torbee lamatti guyyaa tokko garuu boqonnaa naa kennu. Torbee lamatti guyyaa tokko guyyaa dilbataa yoo boqonnaa na baasan ijoollee achummaawwan kiyyaatti kan Peeruutti keessa jiran isaan bira naqa. Isaan bira yeroo naqe isaan nama achi turan waan ta'eef isaan bira waan tokko fudhadheen deebi'an ture. Baay'ee tokko miidhame ture. Nyaataan baay'ee miidhame. Humna kiyyaa ol ta'e. Dalagaan mana sanii humna kiyyaa ol. Nyaanni hin jiru. Osuma kanaan jiru guyyaa tokko osuma maskootii walawwaluun maskootirraan an akka tiyyaa miskiina wayii achi gamatti arge. Ishiinillee maskootii walawwalti. Anis maskootii kana banee yoo laalu ishiinis maskootii kana bantee na laalte. Harkaan haay waliin jenne haala saniin urfarraa maskootirraa wal barree walitti haasa'uu jammarre. Yeroo walitti haasofnu kana waa'ee haala jireenya mana keessaa fi haala keenya yoo walitti haasofnu kan seenan ishiitiif kiyyallee tokkuma. Ishiillee akkuma kiyya karratti qollofanii deemu. Nyaanni mana keessan jiru. Hojiin kiyya caala sirii kan ishiitti baay'ata. Haala saniin hojjetti. Haaluma kanaan osoo jirru guyyaa tokko osuman ishiitti haasa'u hin dhufullee jedhee yaanne gizee dalagaa fidhu kan walitti haasofnu jechuudha. Hin dhufu jedhee yaanne osuman itti haasa'aa jiru namittiin tiyya dhufte jechuudha. Kan dhufte achitti na argite. Maskootii kanarraa hiixattee yoo laaltu ishii sun daftee garuu keessa seentee hin argitee jechuudha. Yeroo argitu kana iddoo maskootii san maal goote ni ashadde jechuudha. Ni ashadde akka lammataan iddoo saniin deeme haala saniin baay'ee tokko jireenyi natti ulfaachaa ture. Humna kiyyaa ol ta'e jechuudha. Yookaan intarneeta naan banan yookaan balbala banaa godhaniin deeman yookaan nyaata nyaadhu naan fidan maallaquma kiyyaanillee akka bitadhee nyaanne karri qulfiidha. Isaaban nama mana hidhaa keessa jiraadhu nan jiraadha. Osuma kanaan jiraadhuun baatii 6 ga'e jechuudha. Baatii 6 kana gaafan ga'u haalota garagaraa arguun jammare. Egaa hordoftoota keenya seenaa kiyya kutaa jalqabaa haala kanaan asini xumura. Kutaa lammaffaallee itti fufa seenaan kiyya jechuudha. Haalan Peeruutii keessaa gale ji'a meeqattan gale akkamittan gale kan jedhu kutaa lammataa kutaa xumuraa eeggadhaa. Garuu warroonni mana kanaaf haarawaa taatan like, share, subscribe gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jechuun asumaan affeerraa kooti.